yaadannoo obboleessa isaaniif bishooftuutti mana kitaabaa banan obbo Taammiruu Bultoos waan jedhan qabu. Saganticha kan isiniif dhiyeessu an Zalaalam Taaddasaati. Kan jalqabaatiin Birgeedar Jeneraal Tafarraa Maammoo hoogganaan duraanii humna addaa naannoo Amaaraa baatii tokko dura hidhaman jimaata har'aa wabii birrii 30,000 gadhiifamaniiru. Poolisiin heera biyyattii diiguuf yaaluun shakkamaniitu kan to'annoo jala oolan jedheera. Jeneraaltichi guraandhala keessaa hamma aangoorraa buufamanitti humna addaa naannoo Amaaraa hoogganuun mootummaa federaalaa waliin waraana kaaba Itiyoophiyaatti TPLF lolaa turaniiru. Waa'ee hidhaa hiikamuu isaanii irratti abokaatoon isaanii akkas jedhu. hiikamaniiru mana sirreessaatii fuudhee mana galcheen gara mana kootti deebi'e. Dhaddacha har'a falmii dhimma wabii kaleessaa irratti qoratee murtoo kennuuf ture. Kaleessaa falmiin ture dhimma wabii fi abbaan alangaa himata banuuf guyyoota 15 gaafachuu isaa irrattidha. Abbaan alangaa yakki ittiin shakkan shororkeessummaa fi dhimma biroon ta'uu falmii dhiyeesse. Yakki shororkeessaa ittiin shakkaman mirga wabii kan dhowwatu miti jechuun falmine. Manni murtii har'a sa'a 9tti Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo mirga wabii birrii 30,000 akka hiikaman murtee dabarse. Kan itti aanuun gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa kaleessaa tapha ga'umsa guddaa irratti agarsiisaniin garee biyyaalessaa Masrii gulaallee waancaa Afrikaa mo'ataniiru. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha jalqabaa irratti Maalaawiidhaan 2-1 injifatamanii ture. Gareen Waaliyaa har'aa gara biyyaatti galuuf imala irratti argamu. Injifannoo isaanii kanaaf sababni maali kan jedhu gaazexeessaa gameessa Tashoomee Qadiidaa Waayilakoo Biraanuu Gammachuu dubbise. laga abbayaa kanaanis wal qabatee uummanni gaasii asii deemtii ijoollee akkamitti mo'anne warra kanaan dura akkanatti waan baay'eedha garuu inni achirra ture. Kanaafuu ijoolleen cimtee waan galteef bakka onnee guutuudhaan taphatan. Kanaaf ijoolleen cimtee kan taphatte jecha akkuma argitu taphni birra aananiiti kan onnee wanti eegan isaanii piroofeshinaal dhabeettee kilaba biyya alaas taphattoonni ishee akkuma jirtutti dabannee 25 garri gaanii biyya alaatti taphatanii immoo ijoollee lama immoo akkan piroofeshinaalota hin qabne ishimaallis qofaa jechaadha. Kana alatti kun isaanii taphattoota biyya keessatti taphatanii garuu onnee guutuudhaan waan galaniif fakkaatama kana kan mo'atanii waan jecha kana qofa odoo hin ta'in uummata biyyaa yeroo baay'ee kubbaa miilatiin sirra kanatti immoo addaatittee amma akkamitti gammee waan baay'eetu jira amma teekinooloojii kana misirree fi Itoophiyaa gidduu kana sinqii galaa godhataniitu isaan kan naqanii waan jedhanii. Garee amma jiru kana keessatti waan gaarii kana argitee bu'aa kanaaf isaan geessise kan biraa maal argite? Taphattoonni kan filaman kilaba tokkorraa odoo hin ta'in kilaboota biyya keessaa keessumattuu kan piriimiyer liigirraa kilaboonni biyya keessaa amma hammam cime piriimiyer liigiin kun hammam cime biyya keessatti ispoortiin kubbaa miilaa immoo uummata biratti jaalatamaa qorraa yoo ta'in hammam cimaa dhufe kan jedhu kan mul'isu jechaadha. Maaliif ijoolleenis immoo kanaan dura akkuma sittee iddoo tokko gaadeen bakka tokko ta'uu sirra jira yoo tokko taate mo'achuu hin dandeessu tokko waan ta'in immoo mo'achuu hin dandeessu yaa tokko ijoolleen amma tokko taate kan leenjisaa federeeshina kubbaa miilaa Itoophiyaa isaan tokko ta'anii yannoo kanarratti hirmaatan jechaadha. Kanaaf amma namni taphattoonni amma jiran kun taphattoota yeroo kanaan dura turan caalaa ciccimoota waan ta'aniif. Tarii kana dura taphattoonni garee biyyaalessaa Itoophiyaa kun gara daqiiqaa dhumaatti hin dadhabuu ga'umsi qaama isaanii xixiqqaadha kan jedhamutu irratti kaa'aa ture. Gareen tokko gaa ijaaramu waan baay'inaan mooraalii fiizikaalii meentalii kan jedhamu. Kanaafuu gareen ammaa kun haala kanaan ijaaramanitti fakkaata. Ijoolleen amma akkuma argite sanii hamma dhumaatitti hamma daqiiqaa dhumaatitti kubbaa to'annaa jala oolchaniiti kan falmaa turan garee Misiraa jechaadha. Gareen Misiraa akkuma argite hojjaanii dhedheerotota qaamanis ciccimoota onneedhanis ciccimoota ittiin danda'ama waan maal sitti fakkaate kanaan dura waan seenaa guddaa waan qabaniif. Keenya immoo ijoolleen akkuma jirtan akka kanniisatti iddaa turte argite. Fiizikaaliin isaanis immoo amma kan kanaan duraarra kan fooyya'e jechaadha. Asitti immoo yeroo baay'ee wajjin turan ijoolleen shaakala biratti yeroo baay'ee kanaan dura taphni biyyaalessaa gaafa guyyaa 5 yookaan guyyaa 4 hafu kan ijoollee walitti qaban. Amma ijoolleen ammaatiin immoo biyyoota 20 ol kan wajjin turan iddoo tokkotti shaakalanii tokko ta'aniiti kanaati. Fiizikaaliinis mooraaliinis mentaaliinis kanaaf hundi isaaniitu qaamanis taanoo waan hundaanii ciccimoota waan ta'aniif kaleessa mo'atanii kan ba'an jechaadha. Kan kanaan duraarra baay'ee ciccimoota jechaadha ijoolleen ammaati. Oduu gaggabaaboon Keeniyaan Somaaliyaatti jimaa gurguruu deebisee eegaluuf jette. Ministeerri qonnaa Keeniyaa erga pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa fi gituun isaanii Hasan Sheek mari'ataniin booda kana himan. Waggoota dhiyoonaas Somaaliyaatti jimaa daldaluu dhorkamuun qonnaan bultoota Keeniyaa miidhee ture.
gorsaa olaanaan pirezidaantii yuukireen waraana raashiyaa waliin godhamu irratti biyyi isaanii guyyaa guyyaan loltuu hanga 200 dhabaa akka jirtu bbc'tti himan. warreen lixaa meeshaalee waraanaa gurguddaa kennanii waraanicha madaalawaa gochuu qabus jedhaniiru. pirezidaantiin duraanii ameerikaa doonaald tiraamp jeequmsa kaapitaal bara darbeetiin yaalii fonqolcha mootummaa taasisee ture jedhe dhaddachi dhimma koongirensii ilaala. dhaddachi kun kana kan jedhe himata kanaan wal qabatee yeroo jalqabaatiif dhaga'e wayita eegalettidha. dhimma ittaanuun obbo Taamruu Bultoo jedhamu jiraata magaalaa Adaamaati. bara 2009 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti taatee irreecha hora arsadeetti mudate ilmaan Oromoo baay'ee irratti du'aniin obboleessa isaanii hangafaa dhaban. obboleessa isaanii Darajjee Bultoo beekaa fi abbaa mul'ataa jechuun jajaniif yaadannoo akka ta'uuf mana kitaabaa bifa ammayyaan qindaa'e kan barattoota waldaa misooma Oromiyaaf ta'u ijaarsan. waa'ee obboleessa isaaniif mana kitaabaa yaadannoo obboleessa isaaniif ijaarsanii akkas jechuun dubbataniiru. Bakki kun bakka itti lubbuun isaa dabarteedha. Fuuldura kana yeroo arsadee bakki itti ijaarame immoo mana barumsaa waldaa misooma bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa Damee Bishooftuutti kan argamu. Barattoota qabxii kutaa 8ffaa akka Oromiyaatti qabxii olaanaa galmeessanii dorgomanii galan kana mana kitaabaa ammayyaa akka fakkeenyaatti yuunivarsiitonni Oromiyaa keessa jiran baay'een illee hin qabne mana kitaabaa dijitaal ta'e argaa jirtan kan akkan ijaaru na godhee. Egaa Injiinar Darajjee Bultoo dhalootarraa bara 1977 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaanaa Gindabarat magaalaa Kaachisitti dhalatee guddate. Dipaartimentii Injiinaringii Siivil Injiinaringii Yuunivarsiitii Jimmaatti barate. bara 2000 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qabxii olaanaadhaan kabaja olaanaadhaan Yuunivarsiitii Jimmaarraa eebbifame. Egaa guyyaa sanganamaanii guyyaa irreechaa manaa ba'ee magaalaa hiriyoota koo fi ijoolleen maatii jiru isa wajjin magaalaa shaayii buna hojjechaa jirruutti kan naa bilbilamee boqoteedhani. Battaluma sanan konkolaataa kaafadhee dhufe yeroo ani ga'u hafuurri isaa keessaa baatee reenfa isaa saaxiniitti godhee fudhadhee galee. Akka naannoo dhufneettis akka maatii keenyaattis akka dhuunfaa isaattis karaa hundaanuu dargaggeessa moodela amala qabeessa baay'ee beekaa wanta addunyaan kun sa'aatii kanatti barbaadu dursee hubate waan baratee leenji'ee ifaajii isaatiin bakka guddaa gahe waan tureef namoota akkasaa sammuu gaarii qaban warra waan gaarii biyya kanaa godhuu danda'an keessattuu fuuldura kanatti addunyaan waan itti deemtu jaarraa teeknooloojii saayibarii kana keessatti qooda fudhachuu danda'an warroota qorannoo garaagaraa gaggeessuu danda'an saayinsistoota abdii Oromoo fi Oromiyaa abdii biyya kanaa abdii aardii kanaa warra ta'an kana biratti ijaaruu kanan barbaadeef sammuu fi yaada isaa faana waan wal fakkaatuuf karoora isaa oggaa lubbuun jiru keessaa tokko waan tureef kanaaf anasitti ijaara. Maallaqa hin yaaddamne yookaan xiqqaa birrii miliyoona 3 naannoo miliyoona 3.5 wayitiin ijaaramee dhume. Ana miti warra ogummaa ijaarsaa fi bittaa meeshaa qaban illee hanga ajaa'ibsiifatanitti raawwate. Kun immoo waan gaarii yoo yaaddee kaate yoo waan gaarii karoorfattee waaqayyootti namaa guuta karaa hin beekamneenis namaa raawwata isa jedhu. Ergasii as barattoonni duraan kana yaadee barattoota 450 teessisuu kan danda'u jedhee yaade ture. Garuu manichi hanga yaaddamee olis bal'aa ta'e. Keessi isaas gaarii ta'e meeshaaleen galanii fi wantoonni nuti yaadnes fooyya'aa waan ta'aniif barattoota 650 hanga 700 qabachuu waan danda'u kitaaba amma argitan mooraan manni barumsaa kanaaf madaalu hunda qabate bakkallee kitaabota amma galan caalaa maddachaa 3-4 qabachuu danda'u akka qabu waan mul'isudha waan lafarratti mul'atu jechuudha. Taateen arsadii kan nama gaddisiisu ture dhimma xumuraa qabanneetiin gadaa Oromoo Gujii keessatti akka mallattootti kan ilaalaman abbaan gadaa duraanii Yoobii ammaa Dooktarri Kabajaa Agaa Xeenxanoo tibbanaa dhibamanii ture amma yaalamanii akka fayyan BBC'tti himaniiru. Haala fayyaa isaanii fi bara gadaa isaanii irratti muuxannoo dabarsan waayilakoo Hamzaa Huseenitti himan. Amma baasuu ta'ee ka'ee yuuba ta'eera abbaa yuubaas. Gadaa keessatti amma gahee akkamii taphachaa jirtu yookiin gadaa Gujii keessatti hirmaachaa jirtu miti maal fakkaata gadaan akkamiin deemaa jira? Yoo na gaafatan yuuba kiyya qabatee yuuba kiyya waliin yoo gadaa ammaa kana jiru sun yoo na gaafate karaa itti akeekaa waa inni tolchuu qabu itti himaa achi geetteetta achi gahee jedhaanii ardaanni qubatuu qabutti himaa horaa kan ni baasutti himaa kormaa kan ni qalutti himaa
waa isaa duuchaa itti himaa jechuun abbaa seeraa jechuudha. Torbee darbe yookiin torbee achaanu keessa akka isin dhukkubee ture mana yaalaa akka turtan iyyaafachaa turre maaltu isin dhibee maal dhibamtanii amma wayyuu qabdu moo akkam haala akkam keessa jirtu amma? Amma waan dhibamee deemee san fayyeera. Onneessi dadhabinaan jedhanii dadhabina onneefa jedhanii wanni yennaa san dubbatu dadhabee hin dubbatin nama jalaanaan jedhanii dadhabina onneefanaan jedhanii bisaanti immoo sombarra se'eelee jira bisaan suniin si keessaa goguu qaba jedhanii bisaan na dhooganii waan san duuchaa na keessaa baasanii amma waan san lachuu fayyeera. Amma isin gadaa Gujii keessatti keessumaa gadaa Gujii qofa otoo hin taane gadaa Oromoo keessatti nam ga'ee olaanaa taphatee nama akka mallattootti illee ilaalamuu kana inuma quba qabnaa wayita akkas isin dhibamu gadaan kun dirqama qabaa yookiin immoo ga'een inni qabu maali isin wal'aanuudhaaf yookiin immoo dhimma keessan hordofuu keessatti ga'eensaa maali? Wanni uummata Oromoo naan godhin hin jirtu waan barbaadan duuchaa naa godhanii jiranii haga andeene duuchaa fuudhanii nageessanii haga kooriyaa dhiisee burii saddeeti budhelle haga addeessanii bahelle oduu gaaffii inna gula jiranuu asidiisi Awurooppaa Ameerikaallee oduu na gaafatanuu uummatummaan walii galattuu uummati kiyya aduu uummata Oromoo dhallaan ta'ini uummatummaan Itoophiyaatu oduma na gaafatuu aduu waaqa naa kadhatuu haakana duuchaa turanii wanni isaanii wanni giddeessee abbaa gadaatii kana godhan jedhamu hin jirtu waan jaalaltiin gooteef immoo wanni gooneef hin jirtu jaalalii gaafasanii humnaan godhin hin jirtu isaanuma na wal'aane waaqa immoo na fayyisee waaqa tallee galataa isinillee guddadhaa addee hangeessa nagaa jedhee dhiira keessa barreessaa jedhee warra barreessu akkana jedhaanaa galateeffadhaa jedhee barreessee jira. Waan dhaloota keessan irraa eegalee seenaa jiru natti himuu dandeessu amma isin eessatti dhalattanii eessatti guddattanii akkamitti gadaa barattanii ka jedhu. Ardaa bulee horaasantti dhaladhee lafa surroo barguddoo ammaa tana jedhanii aana ayyaaman hambara 1937 badhii adduma kana guddadhee akkuma jabbii tissee guddadhee loon tissee waan na dhabbaa fi xiqqoo tuqotee guddadhee achiin duuba abbaa gadaa nuute'a maqaa kana isarraa dhaggannaa kaayyi isaa dansaa'anaan jedhanii na kennatanii jennaan abbaa gadaa ta'ee. Barnoota hoo barnoota mana barnootaa kana barattanii? Barnoota uumaa barattee hin jiru. Garuu amantaa akka Yesuusii hordofaa ture karaa saniin wangeela xiqqoo baradhee woolsaan godha qabee himuu baradhee dandadheetti shuumamee ifaandarii ta'ee biyya himuu baradhee achiin duuba gaafa yaadetti lafa galtee dabballee marsa tokkoffaa ta'ee achillee wanamaa himuu baradhee anuma akkana namatti himaa himiisa baradhee Beetikirtaan hin qabee biyya uummata bulchiinsa sirraan qabee aduu ani ollaa biyya keessa woqoruu arrab isaa dansaa waliin nagge mara nagayaa naan jedhanii abbaa gadaa godhanii abbaan kiyyallee abbaa gadaa turre akaakuun kiyyallee abbaa gadaa turre kolbaa nageessaa ollaaf ollaa nageessa waan naaf jedhanii abbaa gadaa ta'e malee waa abbaan kiyya abbaa gadaa ta'e ani ka fuudhee 90 fuudhee 2000 irratti kenne akka gadaa abbaa gadaa gutiititti baallii jedhamitee qayaamantu suni ani kiyya halchiisa kan baalliin irraa immoo dhallana kan ammaa kana fuudhee qabu harmuuf kaasirraa isarraa fuudhaa jiru roobale. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan Naayiroobii irraa darbu kan caqasaa turtan sagantaarraaf qopheessine asmarratti xumurreerra jaallatamtaa addisaan ture Firaa'ol Balaayee gama qopheessummaatiin Mubaarak ogummaa teeknikaan torban gaarii qabaadhaa sagantaan raadiyoo keenya gaafa wiixataa isinitti deebi'a torban gaarii.